Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kootii ani nagaa kootii isiniin jecha viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe Adobe Photoshop fayyadamnee akkaataa beeksisa hojjechuu dandeenyudha. Na waliin tura. Akkaataan nuti Adobe Photoshop kana fayyadamnee beeksisa photo editing design adda addaa billboardii dabalatee akkaataa itti hojjennu laalla jechuudha. Duraan dursinee setup Adobe Photoshop kana ni buufanna jechuudha. Download godhannee erga download godhannee booda ishee kana jechuudha. Open goone. Erga open goone iddoo kana file kan jedhu jira, edit kan jedhu jira, image layer type select filter view window help kan jedhu jira. Sana booda nuti amma baanarii beeksisaa hojjechuu waan barbaanneef duraan dursinee diizaayinii saayizii isaa kennina jechuudha. File kan jedhu keessa click goona. Sana booda new jenna. New erga jennee booda saayizii iddoo kanatti kennina jechuudha. Iddoo kanatti hundi isaatu seentimeetira ta'uu qaba jechuudha. Kanatti nuti hojjennu seentimeetira ta'a. Nuti amma baanarii hojjenna meetiraan hojjenna jechuudha. Iddoo kanatti immoo width, height, resolution isaa immoo meetiraan jechuudha. Width isaatis meetiraani. Resolution immoo 300 jira, 600 jira. Nuti garuu busy waan nu jalaa ta'uuf 300 qualityidha. Rakkoon qabu jechuudha. Color mode immoo CMYK fayyadamna jechuudha. RGB kana immoo yeroo business card hojjennu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Ammaaf baanariin hojjedha waan ta'eef CMYK coloriin fayyadama jechuudha. Sana booddee okay jedha. Haala kanaan naabaneera jechuudha. Saayiziin meetiraan jechuudha. Baanariin hojjedha meetiraan jechuudha kuni. Sana booddee barreeffaman barreessa waan ta'eef ishee kanan tuqa jechuudha. Horizontal type tool kan jedhamtu ishee tanan tuqa click godhadha jechuudha. Sana booddee iddoo kanatti Oromiffa barreessuu yeroo barbaadu ishee kana Amaariffaatiin godha. Amaariffoota immoo in godha jechuudha. Kanaaf ammaaf Oromiffan barreessa waan ta'eef ishee kanan fayyadama jechuudha. Sana booddee nan barreessa jechuudha. Elsa printing press. Ergan barreessee booda iddoo kana dhufee intuqa. Maaliif intuqa? Haala kanaan naa dhufa. Haala kanaan yeroo naa dhufu butuudhaaf akkasitti qabee qastii addaan butuudhaaf na fayyada jechuudha. Haala kanaan na sissiqsadha jechuudha. Apply hoonan jedhe malee asiif achi na socho'uu hin danda'u jechuudha. Karaa biraa deemuu hin danda'u. Sana booda asuma dhufnee isuma kanafillee kalarii isaa filachuudhaaf select goona. Iddoo kana kalariin iddoo kanas ni jira. Kalarii kan barbaadan haala kanaan harkisuudhaan kalarii barbaadan isin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Apply jenna. Sana booddee isa kana immoo barreeffamni isaa nu haa bareedu jettan iddoo kana hin jira. Ishee kana hoobantan waa baay'eetu jira jechuudha as keessaa.
Ingiliffaa fi Oromiffaan kan bareedu yeroo baay'ee Times New Roman kan jedhu kana waan ta'eef haala kanaan beeksisna jechuudha. Appilay godhannaa hin harkisna kan nuuf bareedu jechuudha. Istirookii immoo godhachuu jechuun barreeffama kana furdisuu yoo barbaanne iddoo kana dhufuudhaan iddoo kana FX kan jettuun jirti ishee tuquudhaan istirookii itti dabalachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan istirook ishee kana barbaanne haala kanaan kalarii barbaanne fakkeenya ishee kanan barbaadu haala kanaan hanga barbaadan itti dabalachuu ni dandeessu jechuudha. Appilay jennaa. Sana booddee piikcharii irra kaawwachuu barbaannu ni finna jechuudha. Alaarraa faayilii seenaa. Open yeroo jennu faayiliin iddoo jiru nuuf seena jechuudha. Sana booda ani foldarii keessan ol kaawwadheera. Piikcharii kontiroolii qabuudhaan haala kanaan yeroo tokko geessuu hin dandeenye jechuudha. Open jenna. Haala kanaan piikcharii nuti barbaannu nuuf fideera jechuudha. Erga piikcharii haala kanaan nuuf fidee booddee piikcharii keenya irra kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma piikcharii kana kaawuun barbaade baakgiraawundii isaa haquu yoo nan barbaade iddoo kana hin jira. Magic Erasure Tools ishee kana haala kanaan baakgiraawundii duubarra jiru haqeen akkasitti scroll godhee fuudhee harkisuudhaan geessa jechuudha. Kanatti appilay jenna. Ammas hin deemna. Ishee kanas akkasuma baakgiraawundii waan nan hin barbaachisneef baakgiraawundii kaawuu immoo waliin ilaalla jechuudha. Haala kanaan asitti select jechuudhaan all jechuudhaan editii keessa seentanii koppii jettanii iddoo faayilii keessan jirutti deebitanii ammas editan jedhu irratti paste jechuu hin dandeessu. Akkasittis haala kanaanis ni dhufa jechuudha. Harkisuus baattan haala kanaan ni dhufa jechuudha. Appilay. Haala kanaan erga keenya booddee amma maayinni baakgiraawundii nu barbaachisa yoo jenne baakgiraawundii kanaaf ta'u ni filla jechuudha. Iddoo kana dhufnee baakgiraawundan jedhu hin jira.
isarra egaa kiliik godhannee booda iddoo kana halluuwwan adda addaa ni jiru. Kiliik gochuudhaan hin bareeda kan jennurra haala kanaan ishee kana filachuudhaan select gochuudha. Apply. Isin kalarii barbaadan filachuu ni dandeessu. Ani isinitti agarsiisuuf waan ta'eef baay'ee filanna. Backgroundii kana yoo barbaanne immoo waliin nuuf haa deemu yoo jenne all jennee select jennee all jennee copy jennaa sana booda faayilii keenya bira deemnee edit jennee ammas paste jennee jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haala kanaan kaawwanne jechuudha. Sana booddee barreeffama dabalachuus yoo barbaanne iddoo kanatti bilbilas ta'ee wanta adda addaa dabalachuu ni dandeenya jechuudha. Kalarii asuma akkasitti filannee haala kanaan bilbila keenya kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Yeroo siksinu haala kanaan siksuu ni dandeenya jechuudha. Apply gochuu hin irraanfatinaadha. Dabalataan iddoo kanaa deemnee fakkeenya jala sararachuu yoo barbaanne barreeffama keenya kana haala kanaan jala sararachuu ni dandeenya jechuudha. Halluu barbaannes kennuufii ni dandeenya. Sana booddee an hojjetame kana save godhachuudhaaf file kan jedhu ni seenna. Sana booddee save as jedha. Save as jennee booda desktop ni jira. Libraries this PC network desktop irra kaawwanna. Fuuldura waan ta'eef sana booda saayizii meetira tokko tokkoon hojjanne jechuudha. Saayizii quantity tokko hojjanne haala kanaan iddoo kanatti yeroo akka hidhamu barbaannu JPG-dhaan kaa'uu ni dandeenya. Akka hin hidhamne booddee itti deebinee edit gochuu yoo barbaanne TIFF-dhaan save godhachuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan save kenna save godhanne jechuudha. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga waan biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.